Ida gamami. Jollem badhaadhina federaalizimii dhugaa. Ida gama. Deadda invite share. Dhugaa walitti himna dhugaa. Wal sossobaa yaa'uun asii achi jirtu. Yeroo hadhooytu irra ga'uudhaaf yaanaa jechuun lolli jabaatu as ba'u ta'a. Lola jabaa. Kabajaan kun taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa kan addunyaa irra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya qonni irraa buqqee lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jirra jirtu baga jiraatan hundi keessanuu imaloota garagaraa irraatii fi dhimmoota garagaraa kan siyaasaadhaa qabatama ammaan tana deemaa jiru irraa dubbachuudhaaf gadi dhufne dhiyaadhaa invite share nu godha dhugaan ni hadhooyti hadhaa sana immoo wal liqimsiisna seenaa wal saamaa maallaqa walirraa guurrachuun seenaa wal saamaa sagalee walirraa guurrachuun gowwummaan akkasii yeroonsi raawwattee jirti isii tana dhugaa jirtu walitti himnaa jechuudha haqa jirtu walitti himnaa jechuudha qabsoon hadhooytuu keessa eega ilmaan Oromoodhaa ifiif wal morkuu keessa ifiif caasoo walitti qabuu keessa ifiif wal dorgomuu keessa kaseennu taate eenyutu haqa qabaan eenyutu dhugaa qabaadhaa fi eenyutu dhugaadhaan deemu jira tajattu laaluudhaani sagaleen teenya kan namti humniti ummanni keenyaas tanarratti dhingiddaa'etti deemaa jechuudha. Warra sagalee butuu deemuu fi maallaqa gurrachuu deemu warra karaa cufuudhaaf cufsiisuu deemu akkanumatti illee warra nu jibbaa waan nuti taane jibbaa dhaloota keenya jibbaa ummata keenya irraa sagalee barbaaddachaa deemu hundaa'u takka takkaan dhugaa jirtu irraa gataa sooynaa jechuudha. Dhiyaadhaa hadhooytu yeroo hadhooytu keessa seenuuf deemna lola dhugaa keessa seenuuf deemna qindooyfannee jirra. Qophoynee jirra lola keenya kaddacituun teenye haga filmaanni kun injifannoodhaan xumuramutti if qindeessuudhaan lola nuti itti seenu yaanu haqa baasuutii fi dhugaa baasuudhaan kan garee fi numalummaa fi namanalizim numalumalizim gandaalizim jala deemtu kun taa'u injifachuudhaan filmaata keenya injifachuudhaaf haqarra dhaabbannee falmaa teenya gaggeessinaa jechuudha. Dhiyaadhaa invite share naa godhaa daqiiqaa tokko boodanii agalla inshaallah. Wala garre ija keessa ettiin gadi qaba wala garre ija keessa yaa kan keessa dhalate wala garre ija keessa yaa ka gandaaf deemu yaa ka nama saa aangoo qabachiisu deemu wala garre ija keessa abadan nutis nama ni qabna. Dhugaan jirtu tanuma nutis nama ni qabna haqa walitti himneeti kabajaa walii wogoone wajjiyaan wal sossobnee wal gowwoomsinee wal doofeessinee wajjin iyyaanu jechuudha warra haati gara fiddee nu keessa dhalatan faa ni beeynaa tanaafuu tasaaniitiif hin rakkannu jechuudha nuti tarakkannuuf dhugaa Oromoodhaa galmaan ga'uudhaa fi isii tanarra qabsoon teenyatti fufa dhiyaadhaa gama sagantaa teenyaatti ceena higa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa kan addunyaa irra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya onnee irraa buqqee bakka jirtanitti hunda keessanuu isin haa dhaqqabu. Shiftaa qaqqabuudhaa fi shiftaa reebuu lixa Oromiyaatti deemaa jirtu milkiidhaan golobamaa jirti. Shiftaa 600 fi wayitti dhiyaatu harka kannatanii jiran meeshaa guutuudhaa wajjin. Shiftaaleen tun hundinuu ka ummata wallaggaa nagaa dhoorkuudhaan haadha wallaggaa bobbaa kutuudhaan barattoota wallaggaa barachuu dhoorkuudhaan naggaadota wallaggaa naggaduu dhoorkuudhaan sochii ilmaan wallaggaa kutuudhaan
afarfaafamaa rakkisaa turan ergamtoota diinaa ta'uudhaan ummata araraasaa turan hundinuu boo'icha ummataa mootummaan dhaga'uudhaan shiftaan akka qaqqabamu taasisuu isaaniitiif ministeerri ittisa raayyaa biyyaa obbo Lammaa Magarsaadhaa hojii hojjetteef dansaa si galatoomfannaa jenna jechuudha. Galatoomii jenna obbo Lammaa Magarsaatiin raayyaan ittisa biyyaa kan dhimmi kun ilaallatuu fi kan waan kana shiftaan akka qaqqabamtu godhuu irratti hojjetaa jiru obbo Lammaa Magarsaadhaa guddaa galatoomii siin jenna. Maaliif haati Oromoodhaa bochee jirti, ilmoon isaanii irraa gudeedamee jirti, ajjeefamaa jirti, qabeenyi saamamaa jirti, hojjetaan Teelkoom 30 ol ajjeefamanii jiran, hojjetaan bulchiinsaaf ramadamanii achi dhaqan makiinaadhaan idduurraa dhawamuudhaan ijoollee hedduu Oromoodhaatu ajjeefamaa ture. Warri gaafas ajjechaa san siyaasaadhaaf daldalaaf itti fayyadamaa turtan hundinuu arraan tan ammaas heera kabachiisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhate akka farra nageenyaatti fudhachuudhaan uummata Wallaggaa miidhame jechuudhaan olola adda addaatii fi waan adda addaa godhuudhaaf shaakalliin isin gootan takka illee nu milkaa'aan jirtu jechuudha. Uummanni dhugaa ni beeka. Tanaafuu raayyaan ittisaatis poolisiinis qaamni ummataatis hundi keessanuu galatoomaa shiftaan hedduun qaqqabamaa jirti. Amma boodallee lafa yaane hundattuu qaqqabuuf teenya lallaqaa ufteenya jechuudha. Lafti Oromiyaatii fi Itoophiyaa guutumaa guututti shiftaan irraa walabamte taasisuudhaaf mudhii teenyaa fi zirnaara keenya sammuu teenyaa fi qalama keenyaas zig godhannee tarkaanfii teenyaaf dura tarkaanfachaa jirraa jechuudha. Dhiyaadha. Imala warri alaa gale shoorarkummaan irraa kaatee warri mana hidhaatii bahe mana hidhaatii muumichi ministeeraa hidhaadhaa baase karaa Harargeedhaa imala jiraachuun isaanii beekamee jira. Harargeen nama simatti, Harargeen nama fiqqabdi, Harargeen arjaadha, Harargeen kannattuudha, Harargeen garaansii bashaasha, Harargeen dhugaa dubbatti malee sobuun beeytu, Harargeen adii malee gurraacha jechuun beeytu, Harargeen yoo si jaalatte sin jibbitu, Harargeen ejjennoo yoo qabaatte hin xawalwaaltu, Harargeen waan feete fudhachuurraa if boodan deebitu, Harargeen loluu yoo barbaadde lolchiisuu isiin feesisu, loltee lolchiisuudhaaf ga'umsa gaa qabdi. Harargeen qabsoo ilmaan Oromoo keessatti qooda leencaata qabaattee fi qabaachuudhaan malte. Harargeen qabsoo Oromoodhaa habbuuruudhaan lafa mooraa isii keessatti qabsoo gaggeessaa turte. Ayyotiin teenya daarotaa fi wanta keessatti jooniyaa keessatti akkanumatti illee midhaan keessa qabsoon isaan gaggeessaa turan hundaaf kafaltiin isaanii barbaachisuu fi wareegamni isaanii barbaachisu qoonni isaanii barbaachisu isaaniif kannameen beeku. Dhugaan tun akka jirtu taate immoo warri ammaan tana gara Harargeedhaa deemaa jiran kun maaliif gara Harargeedhaatti imalan? Imalli isaanii maal barbaachaaf Harargeetti deeman? Harargee lafa maallaqa irraa funaannatan. Harargeen lafa harkarraa dho'isifatan. Harargeen lafa qabeenya irraa guurratanii ja'anii maqaa yaadanii jiraniif isiisan godhachuudhaa fi qabeenya irraa sassaabachuuf niiraa irraa guurrachuudhaaf gadi yaa'aa jiran. Baga dhufan rakkoo irraa hin qabnu haadha qani ka hidhaadhaa bees ka Ameerikaa irraa galees ka bakkayyuu irraa galee warri imaltuu irra jiru kun karaa Harargee deemuun rakkoodhaa miti. Rakkoon nuti qabnu immoo isaanirraa waan isaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti godhaa turanii fi hojjechaa turan. Fakkeenyaaf tokkoffaa qubeen afaan Oromoodhaa bara 1967 Profeesar Dr. Sheekh Muhammad Rashad Abdulleetiin Somaaliyaa keessatti qubeen tattaraartee uumamte. Qubee Profeesar Dr. Sheekh Muhammad Rashad Abdullee uume san qubeen tunta Sheekh Muhammad Rashad isaanii seenaa Sheekh Muhammad Rashadiif kaayuu warra dadhabee seenaa Sheekh Muhammad Rashad saamaa jiruutu garee arraan tana gara biyyaa karaa Harargee lafa teenya keessa gaddeemu jirtu keessatti jiraa jechuudha. Namoota seenaa sana dabsaa ture. Ilmaan Oromoodhaa kan Facebook irra jiruu fi kan waan adda addaa irra jirtu hundinuu ni beeytanii jechuudha. Eenyutu seenaa Sheekh Muhammad Rashad Hailee Fidaatiif saamee kannee? Eenyutu seenaa Sheekh Muhammad Rashad Profeesar Dr. Sheekh Muhammad Rashad qubee bara 1967 Somaaliyaa keessatti inni uume san harkaa fuudhuudhaan Hailee Fidaati jechuudhaan eenyu ka Hailee Fidaa dhaadheessaa Sheekh Muhammad Rashad Profeesar Ticha keenya
دكتور تشخين شيخ خين حيو خين لفتين فون خين إكيسا سينا إسا ساما كتورة بكما دايتو غري أمان تري آجرتو تنخيسا جرايتو نمنكس جتشاتورة تدرا مالك أسيف نبوسنا سغالي سين كننو نجان سيسمنا نجان سيديبسنا ديفما إلمان أورمو غافتشو أبداسين جنايتشو ديفما إلمان أررقي قفامتي سينا دكتور بروفيسور دكتور شيخ محمد رشاد عبد اللاتين جلسة الرافودة هايلة فيداتي فكنة وان بروفيسور دكتور شيخ محمد رشاد بركو أسجل جاتمي تربتي سومالياتي أبوريك وبيسر أومن أناركاسامي هايلة فيداتي في جئة صوبيتوري سينا أن جلسة ilmaan arargee ilmaan oromoo hundinuu dhiifama naa godhaa jettee dhiifama akka gaafattu si gaafannaa jechu kabajaa fi ulfinaa wajjin didda ati abaluutu kana jee gaafni ati barreessite kana guyyaan ati tana dubbatte kana janneen ragaa sitti gabbaasu teenya jechu lola guddaa keessa seenu yaana beeka lola dhugaa keessa sitti gabbaasnaa jechu ulfinaa fi kabajaa wajjin abbootii teenya xiqqeessite سينا أبوتي تينيا سامت سينا وريقمتوتا كينيا سامت ربي جنة الفردوس ناك أنا نيسو قبي الرانتنا أتتبريسيتو حقا إنك أبو أوركتي سينا جلستيجو سينا جلسا سقلي تينيا بربادو تاسو من ددامتو تاسو سينا جلسا يونو خد اتمال لك سيف كنيدا سينا جلسا مو سجلة تيجي نور أركض تاسو من دنديس بيفهم أمة أوروموتيس أمة هررجيتيس أمة أورومو بلاس أمة أوروميا غوتوت سينا أن جلسة سينا دكتور بروفيسور دكتور شيخ محمد رشادين جلسة رافودة هاي اللي في ذات يفكرني أبان سينا دا كده سجل جاتمي تربط خسينا قبيلة تراري خاي سوماليات شيخ محمد رشاد جايتي أمة درت ديفهم إلمان أوروموتي في إلمان أررجة إلمان أوروميا هود غافت أنا غافت شو بانان نجيبا سينا بوتي تينيا جيبا مالك أخينيا جالتشا نجدا خينيا جالتشا هوري خينيا جالتشا سجلين الراركة شوف ديمو تاسو مغوو مني زمانة سني دبرة جرايتشو نمني إسين توك غافين تينيا تدرا ديفهم أمة خينيا غافي تنرق غافت لما فا مالف شيخ محمد رشاد كودا سجل جاته بيتربك قبيتا نوغو سوماليا تترارو جارانا باغدا سوريس جارا باغدا خاد بلسما رومودا تك ترار خالابا كبوچ ام تتاسيس خقبسون رومو كسين تتاسيس بركودا سجل جاته مي سجلت قبي شيخ محمد رشاد عبد الله دا بروفيسور دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله كودا سجل جاته مي تربتي اوميني جاران كودا سجل جاته مي سجلتي هيرا في سيرا دبلسما رومو تبريس كودا سجل جاته مي سجلتي ورمان تنا خرار رجدا جونيا غورتنيا اجرت مالك غورچوداف ورمان تنا خرار رجدا سغله فنانچوداف يا اجرتن ورما خرار رجدا سنقي چونچوداف يا اجرتن ابسون رومودا كودا سغل ترباتمي افرت اممتي يچا ترتني يچو كودا سغل جاتمي سغلتي ابسو اممت جلستنيتي كودا سغل ترباتمي افرت اممتي تني حق جارا باغدا دويسا ترتن تيشرتي جارا خايتني فوتو خاون جارا جالچو يچودا متي نو تيشرتي جارا خايتني فوتو خاون بروباغاندا دا سينا جارا داتي فلموداتو جارا جالچودا سينا دكتور محمد رشاد فلموداتو شيخ محمد رشاد جالچودا نو جولي شيخ محمد رشاد والغير جتشو دامتي قبيت شيخ محمد رشاد جتشو سيناسن ساما موديدو أبصون كودا سجل ترباتمي أفريقيا تيجتشو دان تيشرتي جارخا يتشاديمو نو تنما نمني غووم سيتا ننجرتو غووان ننجرو سياسة داتم بروباغاندا دا نوتي سينا واقو غوتو نما إكيسو في إرسو اتدولا فادو غندا كينيتا فادو غندا براتا يا ورا غنداليزمين تشكوتي
yaa warra namanalizimiin xashgoote yaa warra numanalizimiin xashgoote yaa warra nama abbadee akka rabbitti nama jala yaa'u osoo sheenaa nuti jeneraal Kamaal Galchuu wanni falmaa turreef seenaa isaatu irraa jallate jennaaf falmaa turreef ganda keenyaa fi gosa keenya ta'eeti miti. That is the truth. Yoo lafee oromummaa qabaatte seenaa namaatiif falmi. Apologize it. Dhiifama ummata keenyaas nus ummata oromootis gaafadhaa seenaan ka jaarramte qabsoon adda bilisummaa Oromoo 1969tti 1974tti miti. Gareen ammaan tana yaa turtan ka qabsoon Oromoodha mancaa fi tulamaa fi baalee qofatti uumamte jettanii dhiyoo tanaawu torbaan tokko duraawu dubbachuu jirtan. Qooda ilmaan Harargee gaara Oromoo Harargeedha ka jilban namaa buusan keessatti wareegama kafalaa turan. Ajjeefamaa turan. Horii itti baasaa turan. Haadholeen teenyatti du'aa turan. Qabeenya harree irratti dooniyaa keessatti ukatti mataa irratti ayyooleen teenya akka harmaa gootee rasaasa isaan guuraa turan ajjeestaniiti keessa baastanii amata shambooda 1974 Finfinneetti addi bilisummaa Oromoo jaaramte jettanii warri seenaa saamaa turtan ummata keenya dhiifama gaafachuu qabdanii jechuun maanta. Seenaa waaqoo guutuudhaa gaafa ummata marxoo dhaaf qabsaawe ja'anii lolaa turan nun lolaa ture. Kaan wajjin lola yoo gandummaan qabanne. Kaan wajjin lola yoo namummaa qabaattan. Kaan wajjin lola yoo dhugaadhaaf deemtan. Nama aangoo irra kaayyannaadhaaf yoo kayaatan taate hin lolinaan wajjin. Nama ganda keenyaati Prime Minister godhanne yoo kajattanii yaatan taate hin godhinaan wajjin ni lolanna nuti. Yoo aantummaa san qabaattan akka keenyaatti Jeneraal Kamaaliif wanni nuti lolaa turreef ganda keenya gosa keenya ta'eeti miti. Haqa isaatu irraa jallate. Roorroodhaatu itti gale. Cubbuudharra kaayan. Itti roorrisan. Ajjeesuuf 200 ol itti baasan. Qabeenya inni deemeenii fi waraana inni deemeen harkaa saamaniiti hiyyoomsanii ajjeesuu kaan fooddaadhaan baafatee bahee Eertiraarra haqa isaa kanaaf falmaa fi turre wajji dhalanneeti miti nuti. Wajji dhalanneeti miti. Gosa taaneeti miti. Ganda tokko taaneeti miti. Maali ati? Ifin gaafattu hoggu seenaa jaarraa abbaa gadaa irrisee himu. Maaf seenaa abbaa gadaadhaa irristan jettuuni tiishartii naa kaayyatee naa ka'uun jaarraa jaalachuudhaa miti. Tiishartii Profeesar Dr. Sheek Mahammad Rashaad kaayachuun Sheek Mahammad Rashaad jaalachuudhaa miti. Bakkatti dhalattee miti kalaallu nuti hidda keen laalla. Filmaata ammaa irratti wal beeynaa jechu ijoolleen amma shwaa jechu jirtan. Hundinuu wal beeyna. Eenyu dhalataa eessaati eenyu maaliif maal deeggaraa wal beeyna. Haqaaf dhaabbadhaa daqiiqa takkaafillee ta'u nama jala deemuudhaaf gandummaa dhiisaa. Gandummaaf dhaabbanneen beeynu nuti. Haqa hiiroo Oromootu jallate. Haqa seenaa jaarraa abbaa gadaatu jallate. Haqa jaarraa abbaa gadaa qabsoosaa kanni 1969tti jaare. Leencoo Lataafaa wadalarra kaayee harroo tarkaanfiitti geesse. Kanii fi achitti qabsoo Oromoo kan keessa badhoo badhaasaadhaa afaan shira isaan deemaniin arkanii jarri kun islaamaa ni salaatanii jara kana agai qawwee harkaa qabanii jara islaamaa kana jechuudhaan shira isaan Itoophiyaanizimiif yaa'aniif badhoo badhaasaadhaa itti baaroo tumsaa galaafatee Leencoo Lataa shamisa isaa hurgufee qawweedhaan Leencoo Lataa lubbuun dandamatte shayxaanni dafeentu. Arra nama seenaa Leencoo Lataa san nu deebisuudhaaf Oromoo keessatti wuxxifataa jiru jira jechuudha. Karaa Harargeedhaa imalee jiru. Guddifataa Leencoo Lataadha. Ummata keenya dura bayi dhifama gaafadhuu siin janna diddu maqaadhaan sitti himna nuti sodaa nama tokko hin qabnu. Boru gadi baaneeti waraqaa ati gaafas Haayilee Fidaati jette gadsii baasne. Haasawaa ati jette gadsii baasne. Ummata Oromoo irra si saaxilla nuti. Ummata keenya dura haasoon simadhaa ummanni keenya. Ilillii morma kaaya. Simatamuu miti dubbiin. Simadhaa. Akka gaarii simadhaa. No. Simadhaa akka gaariitti. Gowwoomsaa ol deebisaa.
hin kannin immoo sagalete ummata keenya ejjitanii dhiifama gaafattanii seenaa jaarraa abbaa gadaa 1969 irraa 1974 deebisne jettanii dhiifama gaafattanii seenaa Profeesar Dr. Sheekh Mahammad Rashaad harkaa saamnee Haayilee Fidaatiif kannine ni jallisne harkaayi nuu balleessee dhiifama nu godha ummata Oromoo jettanii ummata keenyarra dhaabbadhaa ummata Oromoo guutuu dhiifama gaafadhaa isinin jenna dhugaa waliin dhaabbachuun tana hogguus if keessa deebinee haqa qabdanii jennee feenu isin filachuu feenu diduu irratti walaasoyna feenu isin hojii dorgomu feenu isiniin dorgomurra walaasoyna amma immoo yakkaan ganda keenya gayyaa'u jirtan yakkaanii ummata keenya bira gayyaa'u jirtan dhaloota jaarraa abbaa gadaatii fi ilmaan Harargeedhaa seenaa isaanii jibbaa maallaqa isaanii jaalachuun tasuman taatu yeroon san dhumatte haa akhi dhumatte tasuman taatu maboota haqaafaa dhaabbannu daqiiqa takkaaf lubbuun tun ni duuti dhawamtee duuti gufattee duuta osoo arras seenaa jeneraal Waaqoo guutuudhaa jallisanii kadhaabbatuuf ana ifimuun barbaachisu dhaabbachaa turre isinii ol jeneraal Kamaaliif dhaabbachaa turre isinii ol jeneraal Waaqoodhaaf dhaabbachaa turre seenaasaa warra kalee isa akkasitti arrabsaa ture kajaarraa arrabsaa tureetu ganda keenya keessa gaddeemu jira kadheen gadduma guyyaa 5 dura jaarraa abbaa gadaadhaa seenaa qabsoo Oromoo keessaa baase jaarraa arrabsaa elemoo faarsuun tasuman danda'amtu jaarraa jibbaa elemoo jaalachuun tasuman danda'amtu gudeeta tokko isaan hidda tokko obboleeyyan lamaan ilmaan fuguki hinuman dandeessu adda baasu ilmaan Harargeeti wahumattiin adda qooddu takkalleen qabdu jechu jaalattuu jibbitu seenarra dhaabbannee dubbannaa jechu tatana ala ka hidhaadhaa bees ka Ameerikaarraa gaddeebi'ees engadda nama 82tu ka Ameerikaarraa gaddeebi'e kana najjeesu deemanii jechuudhaan nama 82tu du'e 82 keessaa namni Harargeedhaa ka du'e meeqaan beeynaa jechu lakkoo isaan maallaqaatutti guurame goofandiin lubbuun ummata keenyaa ta maallaqa guurtu taate jechu mee haadha isaanii takka ta gargaarte naa himi haadha takka ta ilma dhabde taniiraan gargaarte as baasi hin jirtu qabsoo qeerroo hogganamte keessatti ilmaan Harargeedhaa meeqaatu murruqtee mana keessa taa'u jira qaamaa irratee hiddi alayyaa'ee foon ciccitee marrimaan alayyaa'ee ani jatiyyaaniin irra deemee hannuu dadhabee biraa gale dadhabee waan kan nadhuu dadhabee meeqaatu laamshee miilaan taa'u jira miciyyoo dubraa bareedduu san miilli laamshee taa'u jira hiriyyaasiitii booda taftee joollee Harargeedhaa gaara mul'ata kana keessa awwadaa keessa calanqoo keessa ciroo baabbile gursuuf lafa kana hunda keessatti joollee meeqaatu qaamaan irratee taa'u jira mee ham gargaartanii beeytan maal gootanii beeytan filmaataaf nu dhuftanii filmaataaf ummata keenya dhayxanii namni nama qab abbaan waraanaa abbaan qeerroo ifiin jiru ka qeerroo madooyte garagalee laalle abbaan qeerroo ka ifiin jiru ka qeerroo marrimaansi alayyaa'e hin wallaannanne abbaan qeerroo ka ifiin jiru kan qeerroo miilli irra tortoru hin wallaanee miila sii kana irraa mursiiseellee ta'u miila biraatti hin keenye abbaan qeerroodhaa haadha ilmoo dhabde haadha dubra dhabde haadha ilmoo isiirra karaa irratti waa gurgurtee isii gargaartu cinaan dhaabbanne abbaa qeerroo maali kun hay dhugaa jirtu maa walitti nimne himaa walitti dhugaa jirtu joollee teenya meeqaatu qaamaa irratee taa'u jira maal gootan warri maanta dhagayyaa'u jirtan isin sadeenuu joollee teenyaaf haadha tam gargaartan tamita isin wallaantan tamita isin cinaa dhaabbattan tamita isin gargaartan eega maallaqa guurrattanii fi giraawundi pilaatfoorii keessa galuudha eega maallaqa guurrattanii V8 afuriin if jala karaarra yaa'uudha hiyyeessa kam gargaartan mee qeerroo miilaa irratti Oromiyaa guutuu keessa tam gargaartanii ummata san irraa sagalee barbaada yaa'u jirtanii bar nama dhugaa isinitti himuu dhabdanii jechuudha nama haqa isinitti himuu dhabdan
nama dhugaa afaan keessa isinii kaayee isin keessa gadhiibuu dhabdan anaa jira isinitti hima anaatu isinitti hima takka takkaan ganaa bartuun laal maal jaaniin iffita amaarri kam jaan seeta tana iffitaadha akkanuma wal garsiisuu laan ni jiraami bobaa bannee waliif teenyaa wal garsiisuu jirra bar waliif filmaanni kun as deemu waliif teenyaa wal garsiisuu jirra qeyroo isiniin miidhamte ajaja keessaniin miidhamte qabsoo oromootiin miidhamte eega biyya galtanii miliinee madaraashirraa eegaltanii ilaa ammaatti niiraa meeqa isin biyya keessa gootanii isin beeynaa jechuun harkaa isinii qabna galmeeffannee galmeerratti harkaa isinii qabna. Naa obsi takkaa lamaan siirraa gallakkaa laakkuno akkana si barreessannee si taa'u jirra si barreessannee takka takkaan xiiqiidhaatu shanii dakkan takka akka goonu nu godhe nuti xiiqii wali seenu yaan amma if kabajuu diddaa laayina abadan nuti nama namniif booda deebisuu danda'u miti ni dogoggortan du'a qofaan nu dhaaba wanni biraa takka nu dhaabuu hin dandeessu duuti san ammaas Allah rabbiitu fida beeyna wanni takka sodaan qabnu hin jiru alhamdulillah shahaadaa teenya qabna salaata keenya qabna ibaadaa teenya qabna sodaa takka hin qabnu irrumaa sii tuquuf galmee sii qopheeffadheen sii taa'u jiraan irraayin sii tuqa gaafa miliinee maddaraash dhuftanii irraayin sii tuqa takkittuma tanaan sii tuqa if beeytaatu gaafa miliinee maddaraash dhufamee maallaqni guuramee miliyeena meeqaa if beeyta maallaqa guurameerraa halkan tokkotti maallaqa meeqaatu kiisha keesseenee if beeyta maallaqa kiisha keesseene san keessaa qarshiin takka takka yerootti gargaarte riisita asbaasiisiin jannanuti amma maallaqa wanni niin gatii sitti dhimneef maallaqni meeqa aan ragaadhaanii takka takkaan harkaa qaba ragaatti miliinee maddaraashi maallaqni itti guurameen harkaa sii qaba qarshii ati itti sii fudhatteen harkaa sii qaba maallaqa ati fudhatte halkan san oromoon si garraaf dhufte malee maallaqa sii kafallaaf dhuftettiif hin beeytu ati maallaqa naggadaa dalagaa turte halkan san maallaqa naggadaa lubbuu oromootiin maallaqa naggadaa miliyeena meeqa halkan tokkicha Itoophiyaa seentee miliyeena maddaraashitti simatamtee guyyaatti aanu maallaqa meeqa ati fudhattee baankii neeyte I have the evidence harka kiyya jirta takka takkaan achirraa kaaseetiin haga Dubaayitti haga makiinaa naquutti haga ammaan tana jirtutti takka takkaan sii galchuu taa'aa jechuun lakka filmaanni as dhiyaatu abbaan fadheef booda nu deebisuu taa'u tanaaf isin dimna tanaaf karaarran jirtan jenna arraan tana qeyroo laamshooytee taa'u jirtu sanirraay qeyroo hidhamtee taa'u jirtu tamiilli irraa irrate sanirraa sagalee barbaada bira gayyaa'u jirta qeyroo humna dhabdee marrimaan ala taa'u jiru har'a marrimaan saa haati fincaan jalaa fuutu jira gara mul'ata haati fincaan jalaa fuudhu jirtu jira ganamaa galgala haakima geessitanii wallaantanii gargaartanii haadha cinaa dhaabbattanii gumaa qeyroo baastanii qeyroo tajaajiltanii ittiin maallaqa gurrachuun ala gandummaan farra bilisummaa oromoodhaati gandummaan farra nuuf farra wanni nu malee irra duulaa turreef gandummaadha gandummaan diina keenya arraan tana dubartii haatirraa duute yataama meeqaatu taa'u jira joollee Adam diimaadhaa ka qabsoo tana keessa duute gargaartanii yaaltanii cinaa dhaabbattanii ilmaan oromoo meeqaatu qaamaan laamshee naannoo oromiyaa tana guutuu keessa jira Jimma keessa Arsii keessa Baale keessa Wallo keessa Wallagga keessa Ilbaabur keessa lafootuma oromiyaa tana guutuu keessa ilmaan oromoo meeqaatu laamshee taa'u jira abbaan waraanaa abbaan qeyroo ifiin jahu kanama duulatti gaggeessu ka ilmaan saarraa sababa isaaniitiin maallaqa guurratee keeshaa tullatu
ilmaan saa kana hin wallaanne hattuudha malee abbaa qeerroodhaati miti jechuudha. Dogoggorree abbaa qeerroo sin jechaa turre jechuudha. Abbaan waraanaa ka waraana isaa ka madaa'e wallaannatu. Ka waraana isaa ka madaa'e maallaqa guurratu miti. Arraantan ummata keenya sanitti itti gayyaa'u jirtanii jechuudha. Irraa maallaqa guurrachuudhaaf ammaa isaarratti. Simadha maallaqa kannaaf sagalee isinii kannuun jirtu ummata keenya dhiifama gaafachuu qabdanii isinin jenna. Seenaa xiqqoon qabdu. Seenaa abbootii teenyaa jallistan. Eegaanii fi hidhaa baatanii fi kaanis Ameerikaa galtanii niiraa guurrattanirraa kaasee ilaa ammaatti jechuudha. Ka Maqalee dhaqee boorsaadhaan maallaqa fudhatee VAT bitatee deemu jiruun ala. Tokkoon keessan Harargee dheeyxanii rakkoo Harargeedhaa hiikuurratti maal hojjettan? Maal hojjettan? Hin dubbattanii dhimma Harargeetiif isiniin jechaatii isin dubbisiisaa turan. Tuffii ummata keenyaaf qabdan. Nuti ni beeyna diqaalaa iyyitu nu keessaa kaati gara fidde maqaa abbaa biraatiin deemu. Kanan dhageeffan if beekan ni maanta ni iyya. Maaliif lilmeetti fixu jirraa diqaalaa bakka bira diqaalaa arabaa kaati gara fiddee ganda keessa dhalatee maqaa abbaa haadha fuudhee yaamamee nu keessatti nu fakkaatee deemu jiru eenyu ni beeyna. Adda qorannee adda beeyna. Sirri wal beeynaa jechuudha. Sana laalla. Warra kana gogonfatanii itti yaa'aa jirtanii jechuudha. Nuti xawal waallummaa siyaasaadhaa takka illee qabaannu qabaachuuf itti teenya. Uummanni keenya tuffii uummata keenyaa qabdan. Seenaa uummata keenyaa jallisaa. Arrallee uummata keenya. Laga raammisiin eenyu kasaamu jiru. Eessarraa fiddanii irra keessan nama laga raammisu. Eenyu ka waan san godhu jiru. Kantiibaa Dirree Dhawaatii wajjin lafa meeqa fuutan? Eenyuun fuutan? Maali wanni isin godhaa jirtan? Naannoo Hareeritti lafa meeqa fuutan? Eenyu kannitan? Maal godhu jirtaniin? Takka takkaan nu harka jirti jechuudha. Ajaa teessan uummata irratti isin gabbaasuu teenyaa jechuudha. Wal dhiisuudhaaf hin teenye. Haqa liqimsinee walii tumsina. Sobarra waliin tumsina. Warri amma iyyuu fi kan lallabuu fi kabiraatis hundinuu mirga qabda. Akkaan mirga kana dubbachuu qabutti. Gabbay yaada kiyya mormi. Anaas arrabsi. I don't care. Angaafa shaneetiin halloo qocaa baasee jira. Arraban dhagawan. Annama arrabaan galchanii miti. Sila arrabaan nama galchanii shaneen najjees arrabaan. Arrabaan nama galchanii mitan. Annama dhugaadhaan wajji deemuudhaan mo'atanii malee nama sobuudhaan wajji deemuudhaan mo'attuu miti. Abadan. Filmaata kana itti xiqqaachuu teessan. Itti sablachuu teessan. Injifatamuuf teessan. Ona keenya keessatti isin garsiisuu teenya waan nuti taane. Dhaloota nuti taane. Abadan Hararguma keessatti isin simanneeti isin dhungannee harka isinii dhooynee maallaqa isinii buusnee isin gaggeessina. Sagalee teenya argachuun teessan. Abadan. Numa biraa'uu dhuftanii mooraaluma ummata keenya duratti ejjitanii itti haasooytanuu qabdan. Ummata keenya dura ejjitanii istaadiyeemattis haa ta'u, addaaraashattis haa ta'u, lafa fadhetti ummata keenya dura ejjitanii haasa'uudhaaf dhiifamaan eegaluu qabdan. Warri amma ganda keenya gayyaatan dhiifamaan. Isin balleessinee yaa ummata haqaa. Isin tuffannee yaa ummata Harargee. Gowwatti isin lakkooynee yaa ummata Harargee. Niiraa teessan sossobnee isinirraa fudhachaa turree yaa ummata Harargee. Seenaa jaarraa abbaa gadaa jallisaa turree nu of oolchaa yaa ummata Harargee. Qabsoon Oromoodhaa 1969 jaarraadhaan jaaramtee yaa ummata Harargee. Gobeel Somaaliyaa fi Gobeelle keessa jaaramtee warri 1974 Finfinnee jaaramtee jiru ni kijibaa nullee ni kijibnee. Profeesar Dr. Mahammad Rashaadiitu qubee afaan Oromoo 1967tti tolchee Haayilee Fidaati jennee kijibaaf kanninee fi seenaa hayyoota keessanii isinirraa xiqqeessine isinirraa saamnee jallisne dhiifama nu godhaa tana dhiifama isin gaafachuu dhufnee jaa ummata walitti araarama. Akki isinirraa tolu tana. Aktivistiin dhugaadhaa aktivistii nama jala deemuu miti kan nama abbatu hin barbaannu. No, ummanni Oromoo barbaadu ni beekaa bar. Maaliif aktivistiin kun kaan deeggaraa ni beekaa. Ganda maqaa ta'ee fi dhaloota ni beekaa bar.
dhugarrat amaana General Kamal gisee farsu maaliif hangaasan General Kamal roorroo General Kamaliif hangaasan General Kamaliif dubbateen na beekan malee gosa isaati namni naanjoo jiru ganda isaati namni naanjoo jiru haqaafiin isaa falma guyyaan ni jallate yoo ati shanee walii galte si jalaa dhaabbannaan jee nama dheengattaan dhuguma nurraa jalaa dhaabbannaasi keessaa fottooyinaas itti himne kunooni dhagaa isa geessee jirti osoo inni neeyne keessaa fottooyin nullee warri General Waaqoo guutuulleen keessaa fottooyin ittiin isinii daa nu qofa osoo hin ta'in nuufi General Waaqoo guutuu adda baasuun tasuma hin danda'amtu jarraa fi General Waaqoo adda baasuun tasuma hin danda'amtu abbootii teenya obboleeyyan wajji qabsaawaa turan wal lolle wal hin saamne seenaa haqaa wal jaalachaa wajjin yaa'aa turan nuufi seenaa isaanii adda baasuun hin danda'amtu arrallee borullee iftaanillee nuufi General Kamalii fi shanyii General Kamalii fi dhaloota General Waaqoo guutuudhaa tasuma adda baasuun hin danda'amtu maaliif seenarra dhaabbannee yaana yoo seenaa isaatiin marxoo yaa'an jette ka dura lolu ana gaafanni qabsoodhaaf morme waan biraati yoo kayattee atitti deemtu Somaalummaaf loluu deeme jettuun anoo akkasii miti tooftaan akkana jee kas loluuf anaa jechuu seenaa isaatiif kafalmuuf General Umar Suleymaaniin lola yoo kayattu taate General Artist Umar Suleymaan kafaan baatu nuyi jechuu leencoo lotaatiin lola yoo jette seenaa leencoon hin qabneen kannaaf yoo jette kasi mormu ana ka leencoon qabuuniin leencoo faarsaa yoo jette moo sirraan tu mirga kayettisa seenuwan saamin seenaa Harargeedhaa saamaa turtanii jechuudha dhaloota qaba ummanni isin xiqqeessaa turtan san lafee qaba ona qaba ummata qaba tasuma daddaamtu jechuun tasuma arkuuf jiraatan balaa yoomuma silaash Profeesar Dr. Sheikh Mahammad Rashad maalumaaf seenaa isaa dho'isinee jettanii yoo sheena hunteenya maalumaaf seenaa jaarraa abbaa gadaa dho'isinee jettanii yoo sheena hunteenya arkuuf teessan filmaanni dhufu jira ummanni keenya warra isin dhufu jiru simadda harka dhawaaf ifittaa godha footoo hojjikaa tumaaf harka maallaqaas kannaaf gaggee isaa nagaan gaafa karojoon dhufte abbaa buusnuuf wal beeynaa jechuu wal keessa gana gayyaa uteenya achuma jirraa bara ammaas ummata keenya keessa jirra itti himaa jirra barsiifachaa jirra qabsoo hadhooytuun nu eeggataa jechuu qabsoo haqa fi deeffachuudha qabsoo hayyuu fiidhaa aangoysuudha qabsoo nama fi tiin buluudha qabsoo qabeenya fi irratti abbaa ta'uudha qabsoo naggata fi irratti abbaa ta'uudha qabsoo oromummaa keessatti mul'achuudha qabsoo qooda leencaa ta arkachuu qabnu arkachuudha gana godhu teenyaa jechuudha gana tun jalqaba tanaafu tanarraa sirritti baradhaa isiniin janna akka gaaritti tasuma jechuudha gara biraatiin adeemsa sirna abbaa gadaa warran kabajne warra sirna abbaa gadaatiin faalamee deemaa jiru ka garagaraatu jira jechuudha fakkeenyaaf sirni abbaa gadaadhaa adeemsa qaba caasaa ittiin deemamuu qaba akkaataa ittiin deemamuu qaba namoonni qabsoo irratti ammaan tana ni jirra jaanii yaa'aa jiran muumicha ministeeraa Dr. Abiyyi maaliif falmaa jiran kalee fideen gaddaas televizyiina garagaraa irratti olola garagaraa kan oofaa jiranii jira jechuudha Itoophiyaa nama tokkoon bultuu irratti galaa jirraa yan duraan Itoophiyaa dullattitti deebi'u yaanaa jaaniiti olola kaasan itti milkaa'uu dadhaban diraamaa garagaraa ni dalagan lubbuu iyyee isaa meeqatti qisaasan maallaqatti guurratan ifitti bashannanan as deebi'anii ammaan tana dubbiin isaan Itoophiyaa dullattiidha jaan dhugaa ta'uu dhabnaan soba ta'uu garraan as deebi'anii imma Itoophiyaa namni tokko akka fedhetti ajaju keessa deebi'u deemnaa jaanii olola kana kaasaa jiranii jechuudha laal kalee wanni isaan jaanta biraati wal si nyaachisuuf arraas wanni isaan jaanta biraati waan biraa dhabaniitii miti akka fedhanitti warqii Alaamuddin itti naggadaa ture fudhachuu dhoorkuudhaan tun yaa'iin dhufu jirti naggadarra wal dhabu jira namni amma ummata xurumbaa tokko ka biyya dhufee asirraa ol deebi'e fiishkaalee garagalaa as dhufee asirraa deebi'ee jira akkuma nama dura jirre je obboleessa kiyya Naziraa Jinuuraadha ammallee arrallee borullee iftaanillee he is my brother ejjennoo isaaniin kabajaaf dhaabanni keessa seenuuniin kabajaaf namaan hangasaa jaaladhuun qabu innilleen akkasuma naa kabaja
I know that. Nama Ethiopia dhufe dachii sin gaafati waa takka hin gaafatini kara biyyaalaa deebi'e tokko isa. Kan listiin teessan hundi na harka jirti yaa akhi. Kabiyya dhufe lafa dhabe. Kabiyya dhufe miidiyaa dhabe. Kabiyya dhufe televizyiin xaabiyaa gaafatee dhabe. Kadura akkana waan adda addaatiin waan adda addaa gaafatee dhabe hundi alatti achi deebi'eeti akka gaafa biyya dhufuu deemu Jawaar arrabsanii dhufan. Fakkeenyaaf hin kaase maqaasa arrabsanii dhufan OMN's tuttuqaniiti maallaqa ni qabaa OMN'n amma booda gargaaruun hin feesisu gaa qabaa Jawaar yoo fade Dubaay fatara nyaachuu danda'a maallaqa buusnu marre asit deemanii marti kayda muratanii oggoo as dhufne opidiyoon nu simattee daftee dachiinu kanniti maqaa Jawaar balaaleffanneef jaaniiti san godhanii dhufan oggoo dhufanii dachii gaafatan dachiin akkana kan namtu jirtu yaanii ganda keessa yaanii kaaniif irraa deebi'anii jechuudha. Oggoo deebi'an ulii maal ta'a jechuudha. Kabiraati irra rarra'anii fadhii lafaa fadhii dachiidhaa fadhii naggadaa guuttachuudhaaf duula mootummaa kanarra banuu eegalanii jechuudha. Dhugaan jirtu tanu. Dhugaan jirtu tanu. Namni faayidaan dhabine asii achi deebi'ee kana lolu jiru tokko jiru. Naziir qofa. Dhugaan jirtu. Kaan hunda waraqaa teessan harkaa qabna nama isin wajjin appilikeeshina katabdan harkaa qabna waa hunda keessan. Tun qabsoon taatu. Waa gaafattee dhabuudhaaf namarra duuluun qabsoodhaa miti. Oromoon caasoo wali qabna yoo enne mo'achuu hin dandeenyu wanni isiniin jennuufis tana. Ilma abbaa gadaa wanni abiyyiin jennuuf sirna gadaa keessa jira. Namni firee maashawu isiniif hin gattarrisuu ta'a torbaan kana keessa torbaan dhufu keessa. Na wafadha akka gaariitti I am the best ni gartanii miti. Yooniin filmaata kana nuti badhaadhina akka moohun taasisa. Nuti namummaa takka hin qabnu. Maaliif? Dhugaadhaan jechuudha. Haqaan. Muumichi ministeeraa Islaama fi qabee walitti araarsee tokkoomsee alhabash diigee waa hunda balleeysee ummanni Islaamaa isa jaalatee bakkatti ummanni Islaamaa salaatu. Ummata Islaamaatiif haxaawee haxaayisisee ummata Islaamaa biratti ulfinaa fi jaalalaa fi kabajaa guddoo harkannaan lakka filmaannaas dhiituun eenyufaadhaatu mooxatti masgiinni gubachuuf harka keessaa qabaa takka takkaan qabnaa jechuudha. Takka takkaan ummata Islaamaa isarra kaasuudhaaf yakka hojjetanii jechuudha. Diraamaan akkanatti dalagamu jirtu hedduudha beeku. Ganaa makiinaa keessa rasaasa dhawanii jee namni nu barsiisuu ta'a. Gana diraamaa walirra dalaguu jechuudha. Leenjii leencoolataadha. Leenjii leencoolataadhaan irra dalaguu jiranii jechuudha. Warra akka gaafa leencoolataatti dardaraatti arra dardarummaa isaaniitiin maraaraa warra kaanirraa warra adda addaa irraa maqaa isaanii kaasuun barbaadu tokkollee warra adda addaa irraa baruun barbaadini arrallee misteeka isaanii dagagaree ifittillee ummatattillee taphachuu jiranii jiraa jechuudha. Kala taphataa. Shororkeessitoota dhokatan. Malaammaltoota dhokatan. Naggaadee siyaasaa dhokatte. Warra fadhiin isaanii maallaqumarra jiru jechuudha. Fakkeenyaaf OMN naa fudhannu. Isiniifin irra buusa. OMN maallaqa ummataatiin ijaarame. Way waligalla tanarra way wal dibna. OMN maallaqa ummataatiin ijaarame. Kan Jawaarii miti. Kan nama tokkooti miti. OMN irraa hogguunii fi gara siyaasaattiin deemaa je'ee Jawaar frankly ilaala akkanatti haqarra dhaabbadhaa morma. Hogguunii fi Jawaar OMN irraa hin OFC seenaa je'ee maanaajaratti godhu. OMN irratti na deeggarteedhaan godhe moo amanuudhaan godhe moo maaliin godhe? Qabeenya ummataati mi? OMN kun beeksisa baasee hin baasne. Boordii mari'achiisee hin mari'achiisne. Ifumaaf maanaajaratti qaxxaratee jechuudha. Eega filmaataa fi deemaa OFC'n seenee filmaata godhaa ka jedhu taate gaafiin tiyya. Laayisansii yoo maaliif Girmaa Guutamaatiin hin kanninii? Maaliif laayisansii maqaa keetiin taa'aa? Why?
لايسنسي مقاقتي في مقانا ما براتي كقبميت هاوسن ما تاء دبرسيتي واونت مان كنين توك اوديتيف غوتي جل قبر رايلا ماجيت ايغام فودر راغاسه الى امات مالغنين غافا درار راغاسه الى امات جرو خنيني فرق غلچ خنين باز خنين ميشامبيت ريسيني خنا بهين كنا وني هندي خنا اوروموتي جنا قلقل فدا هونو ما هونت دبرسه غرما غوتما جتي دبرسيتي by the way I don't like girma gutoma an jalatu infadul leda malif nama jalademu nama jalademu biti nama be kobzan kabaje nama ifi yade demu biti nama ka horiti nama jalademu mucha bakarra tutu jalademu anni ijramiti bakka wa tutu jalademu wa tutu sana iddutu jirabe ka tutu am tutun tanas fuldura satilu tanya lakka fil manni as demuni mal tutu ama ta kam tutu ama enyu tuta khatutu khanaf enyu wan tutu ama fida ergamtu tuuxamtuutun eenyufaadha tana hundaa'u saaxiluuf tanya wali seenu tanya wargana akka gaariitti xiqquma fikooteen barratina isinna hordoofuman sodaatina an qophiidha himuudhaaf jechuudha saaxiluudhaaf dalagaan tiyya saaxiluudha himuu ummata beeksisuudha saniifuu girmaa guutamaa barsenaaliin fadhu ammoo isaafii falmu jira ammaan tana isatti maan dabri wanni hundi oodiit godhamee wanni hundi godhamee oromoodhaaf maan beeksisamin biyya bar yo biyya sifilan never biyya fuudhu deemta namicha organization tokko OMN audit godhee takkanutti membein qabeenya san gizee nama dabarsu manager mo dabarsu male abbummaa qabeenya guututti namicha sanitti akka ifi hogganutti itti dabarseen kannin khabiyyaan bulchaa jee na filadhaa jechuudhaaf deemu haa akkamitti dura tana ifjala qulqulleeysi asbayja akkuma Ameerikaa sani wali gadi baana jechu dura tana ifjala qulqulleeysi asbay laal dugaan tanu maga qulqulleeysi gaafan dura oromo farste galu qarshi anganaatu magaalaan ganaa raagurame qarshi anganaatu magaalaa ganaa raagurame qarshi anganaatu all over the world raagurame meesha anganaan bin bayin angana dongoon angana mindaan angana wanni godhame angana wanni hafe angana ila amma idun nirani namarra gure tana harka tafte tana wanni na harka jirtu tana kuno tana fi qabeenya fi wa hunda meeshas licenses wa hunda girma guutama dabarse jatte dabarsite duwa namicha organization xiqqa kanaaw maqaasaatiif akka ifi fadhu qabate auditiif godhu dide wa hunda dabarsu dide biyyaan bulchaana filadhaa jee deem maalin si amannamti مالي رجان سي أمنون مالي ونين نوتي سي أمنون نو في بيجاس يو لينكور كرة مالي سبين مالي سو خبجا في الفنا وجين أبوغية جبي وان كان في الراكل كل ليس وان نمني سنجت تجرون سدوبة سيه مجرا نقلتهم فتشوك أبدا ستي مغيا جبيتي Minnesota ranganaan gure Calgary ranganaan gure Canada ranganaan gure America ranganaan gure Australia ranganaan gure Europe ranganaan gure marre ranganaan gure waligala tangana risitidan akkatti maallaqni sensi hojii ragaadhaa wajjin jechu audit godhi biyya guddoo bare yoo filamte sitti kannu yaanami waan xiqqoo tana jalaa qulqulleessi harka qullaadhaan keessaa beeysi waan jechuu filan akkuma gaariitti qulqulleessi harka qullaa xuluq godhadhuuti akkasi keessaa gizee asbaati ummannillee maalja amanamummaa keessi mirkaneessaa jechuudha abbaa waan fuudhe hisaaba dagalchee biraa deemu abbaa waan fuudhe irratti yoon asii dhabellee asittiin deebi'aaf laayisensii farka qabee mindaadhaan shariika aangoorra kaa'ee deemu boru biyya fuute aangoo gandumaan akka hin finne maaliif beeyna nuti boru aangoo fuute akkuma ati shariikaan aangoo hin finne maaliif beeyna nuti maaliif OMN irra silaaluu jirra gaa kanarra silaaluu jirra si harku jirra asirratti tun qulqullooytee bahuu danda'u qabdi jechuudha akkasittiin biitti amanamti tanaaf dardarummaa fixachuun barbaachisaadha tanaaf amanummaa horachuun barbaachisaadha tanaaf bakka waan amaanaa ummataa niiraa ummataa ta guurramte hunda hisaabni sii tana ba'aan narra jirtu tana liqiin narra jirtu tana wanni jiru kunoo tana ummanni oromoo akkana nabeeka anulii waan kana keessaa bahee jedhaniiti ifatti maglacaa bareedaadhaan akkasi gizee gabbaate ummata oromoollee ni jira miti if jaalachiisu if amansiisuu fi inni kun nama haqa namaa eeggatu
heegareefillee jechuudha yoo taraa tanallee filmaata moo hubatte heegareefillee nama haqaa inni kun taraatti aantuuf nama amanamummaa qabu ni jira miti xiqqoollee amanamummaa ni qaba waa hundallee yoo akkanumatti maa shariikuma sibirachi waa xuuxu fuutee irra keeyse ibsa kana maan kannine hisaaba kamiitu cufamee kamiit godhamee ka addaan hin beekamne achii ka sokkitu taate maaliif beeyna waan gaggeeffame bakka sanitti qoratamuu qabdaa jechuudha qulqulleessuu qabdaa jechuudha akkasiin filmaata dhuftee si filannaa jechuudha qulqulluu ta'uu keessi beeyne ragaa ta'e gabbaaste akkasiin humna keessatti wal filachuun dhufu teessi jechuudha tun sirriidhaan beekamuu qabdi jechuudha tanaala akkuma fedhanitti akkanatti oligatii fi maarreedhaan girrisuudhaan takkaayis ganda jaarrachuudhaan takkaayis feesbuuk irratti olola oofuudhaan yaa'ii kaasuudhaan filmaata mo'uun hin jirtu tasuma biitti sirna namni tokko akka fedhetti hogganu keessatti kuftee hin jirtu ammallee isin morminaa jechuun warra yaada kanaan dhufe ilma abbaa gadaan masaraa keessa jira ammallee cinaa dhaabbannee oromoon qabsoo wal qabuu dhiistee injifachuudhaaf qabsaa'uu danda'uu qabdi walirra qabsaa'uunii fi filmaata wal moona jettee oromoo wal afaan garagaluun kufaatii nuuf fiddu malee faayidaa nuuf fiddu takka illee hin qabdu maal naa godhani eega amal lama ummanni kun ka ameerikaa irraa galees kanii fi hidhaa irraa bees amal lama guutuu waan hinan keessa dabru jiru tanaa godhan qabanii jeef gaafadhu gandayyuttu bakkayyuttu waan sii godhan sanirra dhaabbadhuuti kanuma na arkiidhaaf na simadhuudhaaf si dhufe malee kanuma niiraa naa buusiidhaaf si dhufe malee ka gadadoo ati keessa jirtu siifin fooyyeessa jee sii dhaabbate qabda si hojjete qabda hin jiru jechuudha tokko hin jiru isii tana maal hojjetan nuuf ummata keenya amal lameen kana keessatti maali gadadoon isaan ummata keenya irraa hiikuudhaaf tattaafatan eega ta'anii mootummaa komachuudhaaf maal hojjetan ta'anii nama komachuu wayim hojjechuudha eega ta'anii huccuu bareedduu kaayyatanii televizyiina irra gabbaanii nama komachuudha mee maal hojjetanii maal fooyyeessan qabatamaan duraan kaanis ala jira kaanis hidha jira hireen harkannee enneemi eega ilmi abbaa gadaa dhufee mirgi dimokiraasii bal'ate eega namuu akka fedhe dubbachuu eegalee waan fedhe godhuu eegale wanni isaan qabatamaan ummataaf hojjetan tami mee maal hojjetan eega ta'aniituma nyaatanii dhuganii bashannananii huccuu kaayyatanii mootummaa tana isaan hirrina siitiin nama ajibbisiisnu jaanii mootummaa tana keessa warra jiru walafaan deebisuudhaaf itti hojjechuudhaaf carraaquudhaan ala wanni isaan godhan takka hin jirtu takka tun sirriidhaan beekamuu qabdii jenna jechuudha Dr. Milkeessaa Miidhagsaa itti gaafatamaa lafa Oromiyaadha gaafa nuti rakkoo Oromiyaa keessa jiruu fi lafa Oromiyaa keessa chabachabamaa akka jirtu isinii himne nu arrabsaa turtanii jechuudha abiyyiitu erge hangaasaadhaa saniif hangaasaan asirraa akkana ja'aa jettanii sadarkaa guddoodhaan ukannitanii galatooma ilma abbaa gadaa muummicha ministaraatiin ergamuudhaa ol maaltu gaariin jira hawmaa keessan jirree ummata ergatuu numa jiraami eeganni nu ergate alhamdulillah nuti badhaadhina gammachuu irraa qabnaa jechuudha hammeen jirraa hin qabne Dr. Milkeessaa Miidhagsaadhaa maaliif waan amma dubbate kana gadi bahee haase ta duraa Dr. Milkeessaa Miidhagsaadhaa itti gaafatamaa lafa Oromiyaa guutuuti lafti hanga Finfinneedhaa Finfinneetti ammallee chabachabamuu jirti akka gaariitti lafti Oromiyaa chabachabamuu jirti tana waliin dho'isinu itti gaafatamaan eenyu Dr. Milkeessaadha samii hodhu jirta hangaanii fidachiin Finfinnee irraa ilaamaa naannoo Amaaraatti wal xuquxu ati maal godhu jirta dachi samii hodhu jirta itti gaafatamaan siimi akka ati dachi takkale hojii fi namoota adda addaati wajjin chabachabu jirtu sirra dhaqqabanii aangoo irraa si kaasuuf deemnaan aangoo irraa na kaasu yaani tana dubbadheeti aangoo irraa na kaasu yaani na dhaqqabaa Oromoo jechuudhaaf dachiin Oromoodhaa dhumte abbaan itti gaafatamaa dachiisanii eenyu kataayitaa qabu eenyu siimi Dr. Milkeessaa hay waajjira ati itti gaafatamaa keessatti yoo abade yoo hatame ati kamitti saaxilta ati kasaaxilamu malee
ati bara abbaa saaxilamu Dr. Milkeessaa come on waan akkana amma dhiisi Dr. Milkeessaa bara ati saaxilamaadha ati nama saaxilamu itti gaafatamaan lafaasi ati samii hodhu jirta hanga dachiin akkas taatu maal godhu jirtaati itti gaafatama kee bahuu hin dandeenye jechuudha ifiifuu chabachabu jirtaa jechuudha hanqina hoggansaa qabdaa jechuudha atu hattuudha jechuudha aaca barbaariidha jechuudha atu si aaca barbaariin Dr. Milkeessaa miidhagsaadha maal godhu jirta itti gaafatamaan siimi maal saaxilta hoggansa kee jalatti dachiin akkas ta'u jirti hay nama si dubbatu sitti himnaa dhagaye hoggansa bar waajjiraati hoggantu jalatti dachiin dhumachuu jirti gurguramtee odarraa fudhachuu sheer keessa jirtaa jechuu barata arraati saaxilteeti abbaa qaataata no aangoorraa akka ati dachii gurgurachuu jirtu sirra dhaqqabaniiti akka ati dachii chabachabuu jirtu sirra dhaqqabee muummichi ministeera aangoorraa akkasi kaasuu deemu if beeynaan finfinneerraa ilaa gondaritti naannoo amaaraatti dachiin oromoodhaa wal tuqsiisuuf deeman waan heeraa alaatu jaaramuu deema jaarma ati maal godhu jirta kadhaabsisuu qabu waan kana eenyu sii miti waan kana hogganee akka wanni kun irraa wanni taasisuu qabu sii miti itti gaafatamaa waan sanii taate si jalatti waan bate an itti gaafatamummaan qabu jettee akka nama saaxiluuf fakkeessuun aangoo jaalachuu fi gurgurataa fi bittaatti jirtu itti fufsiisuudhaaf fadhii qabaachuu keen namaa galchiti jechuu si hattuun Dr. Milkeessaa miidhagsaadha dachii gurgurachuu ka jiru tokko si taakkala uumaati wajjin ammaas taanaan ka'uu qabdaa jechuu aangoorraa sirriin tanuma maaliif si itti gaafatamaan dachiidha si itti gaafatamaan lafaa ka Oromiyaadha hoggansa kee jalatti finfinneen dhumu jirti hoggansa kee jalatti sabbataan dhumu jirti hoggansa kee jalatti dirreedha naannoleen Oromiyaatun hundinuu dachiin sii dhumu jirti hoggansa kee jalatti dachiin saamamu jirti ati maal godhu jirta qamaqqamteen rafu jirta samii hodhu jirta vaakeeshina Duubaay jirta maal godhu jirtaati abbaan waan kana hogganu si himi hanqinaa fi hattummaa ati gaggeessu jirtu muummichi ministeeraa sirra dhaqqabee aangoorraa si kaasuuf deemnaan na kaasu yaani maqaan tana saaxile atin saaxile ati saaxilamaadha fiifuu hay haqa walitti himaa Dr. Milkeessaa miidhagsaadha hattuudha ati saaxilamaadha fiifuu si kadachii gurgurachuu jiru taakkala uumaati wajjin si kadachii gurgurachuu jiru arras irra dhaqqabanii aangoorraa si kaasuu deemnaani lafaa wal tuquu deemaa jettee ajandaa kana godhattee akka gaafa kan taakkaleen na dhaqqabaa jee eenyutti taakkaleen waa erdooni beeynaa jechuun na dhaqqabaa jee nu harka jirti sanis obbo Taakke aangoorraa na kaasuu deemanii na dhaqqabaa miseeja eenyutti akka harkite ni beeynaa jechuudha akkas atiis aangoorraa si kaasuudhaa deemnaan bittaa gurguraa dachiidhaa ta miliyeenaan oofu jirtu tanaan dhabuu deema jettee waan injirre saaxiltee akka nama waa saaxiletti if hiiroo gootee aangoorra akka teessiif taasisuuf yoo si kaasan ammoo maqaan sanii meef na kaase Abiyyi jechuudhaaf deemtaa jechuudha kun tooftaa siyaasaadhaati siif hin fudhatamtu sirraa illee fakkaatu resign godhi resign it Dr. Milkeessaa miidhagsaa brotherly advice gorsa obboleessaa hanga ammaa gurguratte osoo qabamtee hidhaan seenne resign godhi naamusaan ati ifiifuu shakkamaadha itti gaafatamaan lafaasi laftis hoggansa kee jalatti hatamu jirti hoggansa kee jalatti gurguramu jirti hoggansa kee jalatti chabachabamu jirti hatti gaafatamu tokkoffaasii jechuudha Dr. Milkeessaa miidhagsaadha maac barbar aqumsiin jenna na dhaqqabaa jechuudha ichi siltaayina chaayayaya dubbii Itoophiyaa laal waa lama Oromoo fi nafxanyaadhaan naggadni siyaasaa dhumate warra siyaasaa harkaa dhumatteetu Amaara bineensa fakkeessee Oromoodhaan sodaachisaa naggada siyaasaa kana oof dammaqaa kana dhumatte wanni tana naggada tana Amaaraa fi Oromoo wal nafxanyaa fi Oromoo marree ja'anii siyaasaa ittiin nama gowwoomsanii oofan tana yeroon sii duute dabarte yeroon sii tana warra siyaasaan harkaa dhumte warra yaadan qabne warra yaada ceesisuun qabne warra yaada moo'atuun qabne
warra wahuma hojjetamu taa'ee komatu ni jiraami warra muuxannoo saabaa irratti hore warra saabaa irratti qawwee nu galmeessaa ture san amma 27 Eertiraa keessa taa'ee amalli barsuusi yoonaan lukko gaashiyee ka Eertiraa irraa saabaa keessa dalagaa turte suusoo nabbishinde suusi sittaatesa suusi yoonaan lukko nabsu haraara namattaati bar faraduulleen namichi Eertiraa irraa baqatee saabaa keessa dalagaa ture kun ganama galgala kataa'eetuma olola katabu kun haraaratti taate irra laalina haraaratti taate takka lamadoo ilma gandaa komachuun sabboonummaa warratti fakkaattee jira gowwummaa way ana haadu ilma gandaa amma fakkeenyaaf joollee takka takkaan harka joollee jimmaa dhaloota jimmaatiif hin jaan ammoo kaanis shanyii gargaraati akka fadhanaa ta'anii ammoo dhaloota jimmaatiif hin jaani dhaloota jimmaa ta'eeti nama jimmaa arrabsuunii fi xiqqeessuun sabboonummaadhaa itti bitadhaa je'eeti fudhatee jira chiipsii kana keessa jirti shaneen chiipsii shaneedhaa lakkaati nama gandaa arrabsituun sabboonaa sii kanniiti warra amma joollee gandaa arrabsuudhaan sabboonummaa bitatu jira gowwaammaadha qabanii chiipsiisanii keessa jira jechuudha warra haati gara fiddeemta sabboonummaatti fakkaatti gowwummaa hambaan qabne jechuudha wallaa ittiin qoflaan maaliif namni kamin nama fi arrabsuun sabboonummaa bitata namni nama fi arrabsuudhaan sabboonummaa akkamiin bitata aylii dhabaa jechuudha doonqumaa chiipsii keessa kaa'anii shaneen gandummaadhaan deemuun farraa siin jetti gandummaan balaaleeffatta nama gandaatiif tumsuun yakkaa siin jetti nama gandaatiif hin tumsitu nama gandaa balaaleeffachuun sabboonummaadha siin jetti kanaan maqaa guddateef xuuxxootanaan guddate taa'eeti nama saa ganamaa galgala arrabsuudhaan sabboonaa ja'amuu barbaadaa jechuudha haqa dubbattee arrabsamuurra jira soba dubbattee jaalatamuurra sanatti amannanti haqa dubbannee arrabsamuurra filannu haqa dubbannee jibbamuurra filannu dhugaa dabsinee jaalatamuurra haqa jala yaanee jibbamuuturra filannu nama jala yaanee jaalatamuurra tanaafu dhugaa dubbadhaa jibbama haqa dubbadhaa jibbama haqa dabsitanii jaalatamuuf hin tattaafatina an warra haqaa falmee jibbamuutti amanu nama dhugaa dubbatee jibbamuutti amanu abbaan fedhe naa jibbu dhugaan itti amane dubbadhee jibbamuutti saniin irra filadhaa jechuudha xiqqaattu rabbii kiyyaa waliin dhaba yoo xiqqaatte yoo namni dachii irra jiru kun hundinuu garagale allahu rabbii kiyyaa wajjin waliin dhabu jechuudha haqarra dhaabbadhe nama ganda kiyyaati jee beekaa humbulatti maraa deemaanii dubbii isaa fokkottuu hunda dhooysaa fi tannin qabne hunda faarsaa fi deemurra nama ganda kiyyaati badii jirtaa dhaabbadhu jechuun irra filadha dhugaan jirtu sanuma ammoo wallaalli chiipsiin shaneen nama keessa taakkami soba dubbachaa jaalatamuu warra shaneen barsiisteetu deemaa jira jechuudha inni jiraami arrabsamuurra kijibu anama silaas irratti shariikan kiyya tokkoon warra duraan nu deeggaru tokkoon joolleen mana arrabsi tokkoon akka na faarsitaniif godhuun qallaali anna biratti isin biratti jawaarumaa fi waan isin jaalattan ooyifisii faarsuudha dhumatti harkanaa dhooytan kijibaan harkanaa dhawurra dhugaa dubbadhee aan dhawamuudhaan irra filadha an nama ejjannoo qabu nama murannoo qabu nama kutannoo qabu xawal waallummaan qabu haqa dubbannee jibbamurra filanna saniif dhaabbadha walitti dachaa nagaa guyyaa gaarii Harargeen balloon simadhaa keessummaa teessan gaafadhaa gaafii teessan keessummaan karaa Harargee yaataniis maallaqaas gurradhaa dhiifamaas ummata keenya gaafadhaa seenaa dabsitaniis diriirsaa akkasiin gaa karatti ta'antu waliin tarkaaffanna chaaptar itti aanuun waliin dhufna hangasuu guyyaa gaarii qabaadhaa warri dhageeffattan hundinuu sheer godhaa warri dhugaa jaalatu sheer godhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan naa bula warri kaanis nagaan naa oola